yeroo baay'ee shamarran keenya raawwatan keessaa muraasa isaa waliin ilaalla. Hanga qabxii jahan takka waliin ilaalla. Asumaan yoo sitti tolee viidiyoo kanarraa barnoota argatte nama keetiif yookiin obboleettii kee takkaaf sheer godhi. Viidiyoo kana koppii linkii godhiitiin dhaggeeffadhu. Tokkoffaarratti rileeshinii keessa oguu jirtanis ta'e bultii keessa oguu jirtan ilma dhiiraa tokko yookiin abbaa mana keessanii jaalallee keessan nama keessan tokkoon yaada keessa yoo kan wal dhabdan taate mana keessatti wal dhabbiin garaagaraa jira garuu yeroo mara rakkinni yoguu uumamee yoguu ciqiciqiin jiraate yoguu wal ta'iinsi hin jiraanne yoguu kabajni walii sun hin jiraanne abbaa mana keetii kun yaanni isaa ala keessa lallaaluu eegalee ilma garatti qabadhe ilma manatti deebisa jettee yaada dubartii dadhabduudha hin sammuu kee keessaa baasi. Tokkoffaa ilma garatti godhattee osoo isaa wajjin waliin galiin ilma abbaa malee guddatu lafa kanarratti fidda waan ta'eef jechuudha. Lammaffaarratti immoo yoo ateef inni walii galuu hin dandeenye jidduu keessanii wanti bahu sun rakkataa ta'a waan taateef duraan dursaa nama si waliin deemaa jiru kana hangamta akka inni si wajjin tarkaanfii fudhachuu danda'u laaluun si barbaachisa jechuudha. Inni lammataa warri jaalala keessa jirtan nama tokko erga jaalattanii namni sun yoo akka isin yaaddanitti isinii deemuu didee yookiin akka isin barbaadan isiniif tahuu didee dabarsitanii of kennitanii erga of kennitan booda garuu inni yaanni isaa waanuma argataa jiru san irratti xiyyeeffannoo godha malee si jireenya keessatti si fidee si gammachiisuuf yookiin immoo gara fuulduraa si waliin oofuuf xiqqoo isii ittiin tolu waan ta'eef jechuudha. Jarri kun amalli isaanii yeroo baay'ee waan argatanii waan nyaatan tokko irra deddeebi'anii nyaatuun fedhan. Gara bultiitti osoo hin seeniin duratti taphoota akkanaa kana baay'istan taanaan tokkollee lamallee sadiillee dhufee deemuun isaan hafu waan ta'eef xiqqoo isii koontirool of gochuudhaaf yaalaa isiniin jechuun barbaada. Inni lammataa namni waliin deemaa jirtan tokko yeroo baay'ee shamarri keenya nama dadhabina qabu tokko jireenya ofii keessa fidanii ni jijjiirra jedhanii yeroo isaan umrii isaanii fixanii bifa itti jijjiiratan argina jechuudha. Kuni dogongora guddaadha. Ilmi dhiiraa yoo rabbiin achi gadi ilaaleetuma isa jijjiire malee dhalaan yeroo hedduu aarsaatti kafaltee jijjiiruudhaaf waan inni keessa jiru san keessaa baasuudhaaf olii gattattaafate yoo ofii isaatitti amanee jijjiirame malee wallahi waan ati aarsaatti kafaltee jijjiiruu barbaadde sin jijjiiramu jechuudha. Soba kunis galee kanaafi nama karaa badarra jiru tokko fuutee jireenya kee keessa fiddee hin jijjiira jettee yeroo kan kee umrii kan kee galee umrii xiqqishuu waggaa 50 waggaa 60 jiraattu tana bakka hin taanetti fixxee booda cabxeen argame. Tamam inni tokkoffaan isa ameen inni lammataan jechuu kiyya. Inni sadaffaan dogongora kaleessa karaa kaleessa irra dhufte. Kaleessa rileeshiniin taane keessa darbuu dandeetta. Nama jireenya kee keessatti gufuu ta'e itti makamuu dandeetta. Garuu jireenya san keessaa baatee lammatallee jireenyuma wal fakkaataa san hin dhiibin. Lal gaafa dogongora nuti ilmi namaa ta'ee dadhabina kan hin qabne hin jiru. Ni dadhabina ni qaba ilmi namaa kamillee jechuudha. Garuu wanta kaleessa dabarsine tokkorraa hanga muraasallee ta'uu qabxiilee nuti irraa fudhannee bira taruu qabnu jiraachuu danda'uudha qaba jechuudha. Tamam. Kanaaf dogongorri kee kaleessa nama ati wajjin si wajjin deemuun hin malle wajjin deemtee maqaa kan kee eenyummaa kan kee umrii kan kee maallaqa kan kee hunda aarsaatti gootee namni sun milkaa'ina ati barbaaddu biraan seenin geenye yoo ta'e jireenya san keessaa erga baate jireenya wal fakkaataa sanatti hin seenin jechuu kiyya. Qabxiin sadaffaan dogongora keetirraa gadi bu'iinsan sirritti baradhu. Addummaa kan kee sirritti bari. Yaani namni jireenya kee keessa yoo dhufe akkuma duraan isiniin jedhu qimamiidha. Qimamii jireenya keessan xiqqoo bareechu malee ahsaasii miti akkasitti ilaalaa. Tamam. Inni afraffaan namni ati karaa waliin deemaa jirtu tokko yeroo garagaraa amantaa sirraa dhabuudhaan kabaja kan kee bakkuma argetti akkuma barbaadetti sirraa buusaa deema taana ila ani dhimma kabajaa kanarratti
amala dhiiraa wayiitu na keessa jira. Dhugaan isinitti hima. Akkuma dhiirri kabajamuu barbaadu ani kabajamuu barbaada. Ani eenyumaa gadis miti eenyumaa olis miti jedhee waan sammuun kiyya ofitti amanuuf namni kamilleen akkana xiqqeessu hin barbaadu. Namni kamilleen immoo namaa olillee ta'uu hin barbaadu. Namaa gadillee ta'u. Maaliif Rabbiin ilma namaa kana wal qixxeessee uume? Hundi keenyayyuu tokko harkaan uumamee tokko harkaan tolchame tokko Rabbiin uumne si galee. Kanaaf nama kabaja sirraa buusu. Riishinii keessa jirtu keessatti adeemsa keessa jirtu keessatti nama kabaja sirraa buusu. Nama kabaja keessiif hin eegne wajjin deemaa jirta taanaan kunillee dogongora guddaadha. Suuta keessa maasii godha beektaa? Si cabsa. Hamilee keessi dhaya. Jechaan hamilee si dhaya. Uleen hamilee si dhaya. Keessattuu jechaan arraba garagaraatiin hamileen kee dhahamaa waan deemuuf sibirbirri jettee caccabda jechuudha. Akka intalli waggaa 20 takka intala waggaa 60 fakkaattee deemti jechuudha. Kanaafuu nama arraba isaatiinis tahee xiqqeenya siif yaadu wajjin karaa dheeraa deemuun ni rakkisa sinii galee. Kanaaf bakka kanallee sirriitti ofirraa eegu. Inni shanaffaan amala keetirraa waan jaalattuu fi waan jibbitu guutumaan guututti nama jaalatu saniif gingilchitee nimi. Namni gaafa waan ati jaalattu guutumaan guututti beeke osoo soballeen sitti dhihaatee yaanni keessun adeemsi keessun tahuu fi baatellee waan barbaadu san haga sirraa argatutti amala keessan sirriitti qo'atee waan beekuuf waan sitti tolu qofa dalaga jechuudha. Gaafa mootu bakka yaadu san bakka dhaquu barbaadu san gahe yeroo kamitti akka si biraa socho'uun beektu yeroo kamitti akka karatti si gatuun beektu waan ta'eef wanta jaalattus ta'ee waan jibbitu nama itti dhihaattee waliin deemaa jirtu itti himuun sin barbaachisu. Suuta keessa adeemsa keessa innuyyuu hojii manaa fudhatee hojii manaa si godhatuu qaba. Si galee si beekuudhaaf hojii manaa si godhatuu qaba jechuu kiyya. Tamaam yeroo maraa ani bara waan akkanaati ani bara akkasii ani jettee kan of himaa deemtu yoo ta'e inni waan hojii manaa godhatee si baruudhaaf baay'ee tattaafatu hin jiru. Kanaafuu iddoo dadhabina keetii sirriitti hubata waan taateef salphamatti onnee tantee cabsee si biraa deemuu danda'a. Kanaaf waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhinsiin jedha. Qabxii meeqarra geenye? Qabxii 5. Qabxiin 6ffaan nama jireenya jaalalaa yookiin jireenya bultii keessatti cabinsa garagaraa caba badaa cabee yookiin hamileen isaa dhahamtee ilaalcha badaa warra dhiiraa kanaaf qaburraa gorsan fudhate. La'annu hammeenyummaa isaanii malee gaarummaa isaaniitiin isin hin heeran waan ta'eef ati nama gara jireenya haarawaatti deemaa jiru sammuun kan kee sodaan osoo hin taane sammuu kan kee waan banu wayiitiin gara jireenya haarawaatti deemuu qabda malee sodaan deemuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf nama jireenya isaa keessatti milkaa'ina hin argin kan immootu hedduu namni tokko cabinsa dhiirri tokko isaan cabsirraa kan ka'e dhiirri hundi isiitu kijibduu salbattuu rakkistuu akkas godhanii kan yaadanii fi akkasumas ilaalcha badaa dhiiraaf kan qabanii jiran jechuudha. Namni gaariin akkuma jiru namni badalleen jira kan akkasitti itti amanna. Inni 6ffaan gorsa nama irraa fudhattan nama dubartiis ta'e dhiirarraa harka caalu dubartiin maraa gorsa fudhatti nama jireenyaaf waan badaa qabu osoo hin taane nama jireenyaaf waan gaarii qabu nama karaa gaariitti si heeruu danda'u osoo akkana gootee karaa kana yoo deemti milkaa'ina bareedaarra gahuu dandeessa jedhee gorsa bareedaa sii kennuu danda'u wajjin hiriyoomi abboomi walitti malee nama jireenya isaa kaleessa irratti hidhamee jireenya isaa kaleessa milkaa'uun dhabdeefteetillee akkuma jireenya kiyya kaleessaa san taate jedhee si gorsu hiriyootiin takka hin jira nama waan jireenyi isaanii hin milkaa'iniif jireenyi hiriyaa isii sunillee akkas kan itti fakkaatu jechuudha. Sirrii miti kun. Kiyya yoo milkaa'uu dhabe kee milkaa'uu jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu warra jireenya bultiitiin milkaa'anirraa yaada fudhadhu. Yaada bareedaa isaanirraa fudhadhu malee warri jireenya isaanii milkaa'inirraa yaada hin fudhatin. Karaa badatti si gorsuu danda'an sodaa isaanii san si keessatti naquu danda'u waan ta'eef jechuudha. Akkasii yoo sitti tole viidiyoo kana like godhi bira tariin namaaf illee share godhi copy link godhi siin jedha galatoomii waan na dhaggeeffatteef obboleettii tiyya qaalii. Galatooma. Ijoollee shamarranii kan yeroo ammaa kana
miira jaalalaa keessummeessaa jirtan nama jaalataa jirtan san gaafilee saglan takka isinii fidee jira. Gaafii saglan kana gaafadhuuti nama dhugaan si waliin deemaa jiru adda baafadhuun sin jedha na waliin ture. Maalitti beektalee naan hin jedhini garuu ani wantoota namoota irratti arge waan qabuuf jechuudha. Atilee gaafii kana dhiheessee fi ilaalee jechuu barbaada. Gaafiin tokkoffaan ana yoo yaaddu maaltu sitti dhagahama jedhee ana jaalalleete yoo yaaddu maaltu sitti dhagahama jedhee gaafadhu. Yoo deebiin isaa miira qofarratti hundaa'ee kasitti haasa'u taate namni sun fedhii amma sa'atii kana keessa jiru qofatuyyuu isatti jira malee jireenya futuraa keessatti singalchine jechuudha. Kanaafiyyuu achirra dhaabbattee madaalii itti kennuu dandeessa. Gaafiin lammataa ana akkamitti na ibsita jedhee ana jaalalleetee akkamitti na ibsita. Amala keetirraa ta'ee shaksiyaa keetirraa ta'ee wantaati qabdu tokkorraa akkaataa inni itti si ibsu akkaataa inni itti si hubate yaani na beeka jettaa miiree namni wal jaalatu lamaan wal beeka jennee amanna. Kanaafuu akkamitti akka inni si ibsu achirra dhaabbattee madaalii itti kennitaa jechuudha. Gaafiin ati gaafatuu qabdu gaafii sadaffaa bultiin siif maali? Bultiin jireenya bultiidha siif maali? Akkamitti hubannoo bultii kana akkamitti si ibsa? Bultii waa'ee bultii namni haasa'uu hin barbaachisu. Ammaaf jaalala keessa jirra ammaa yoo sin jedhe namichi karoora keessa sin galchini akkasi qabadhu. Bultiin siif maali? Sirreessidha dubbiin. Tamaa achirra dhaabbatee bultiin akkana jedhee ibsa inni si ibsurra dhaabbattee madaalii kan kee haga takka of duratti achi oofuu dandeetta. Garuu bultii jettee ati inni deebiin achirra dhaabbatee inni si deebisu xaxama wayyoo ta'e namichi karoora keessa sin galchine yeroodhaan mala kee laalladhu sin jechuun barbaada. Gaafii afraffaa wajji laalla. Gaafiin afraffaan ana wajjin jaalallee wajjin bultii ni yaadda yookiin ijaarsa bultiidhaan ni yaadda jedhi. Ana wajjin bultii ni yaadda jedhi gaafadhu. Jedhaa yoo inni si deebise namichi gara bultiitti si galchuun barbaadu asumattiin si asha'ee si bira taruu barbaada waan taateef yeroodhaan kan gara bultii barbaadutti achi siqe. Umriin shamarranii hin teettu wanni yeroo sirraa gubaniif hin turtu. Tamaam afraffaan bultii na yaadda jedhii gaafadhu. Gara shanaffaan gaafiin shanaffaan abbaa manaa akkamii naaf ta'uu barbaadda? Abbaa manaa akkamii naaf ta'uu barbaadda jedhii gaafadhu. Abbaa manaa kasi kabaju jechuun nuti shamarran kan nu kabaju kan nu amanu kan of nurratti gatu barbaanna miire achirra dhaabbattee gaafilee kana yoo gaafattu dhimma bultii walumaa galatti walitti kaaste mataa maruu eegala dhiirri jireenya ofii keessa si galchuun barbaanne laan. Tamaam. Kanaaf shanaffaan kana gaafatta jechuudha. Gara gaafii jahaffaatti waliin deemu. Gaafiin jahaffaan ati gaafattu rabbiin fidini. Jalla jalaalu nutti hin fidini. Osoo qaama kiyya keessa wanti wayii na hir'ate na wajjin jireenya ni eegalta. Yaani jireenya na wajjin itti fuftamoo jireenya keeyyaaf kan kee bakkuma sanitti dhaabdaa jettee gaafatta. Kanarratti wanti gaafattuuf tokkoffaa dubartiin dhalaan tahee yeroo ulfaa tahee yeroowwan garaagaraa keessatti hormooniin isiidhaa jijjiiramaa deema. Tarii qaamaan furdatuu dandeetti, tarii immoo hir'inni wayiitti dhufuu danda'a, tarii dullummaan dhufee bareedumsi kun irraa baduu danda'a. Yeroo san ala keessa laalataa waan ta'eef osoo qaama kiyyarraa waan hir'atanii wajjin jireenya itti fuftaa jettee gaafii gaafatta jechuudha. Yaani jechuu eegalaa namichi tawaabiroo keessa jira. Gaafiin torbaffaan osoo jireenya kiyyaaf kee keessatti walitti bu'iinsi uumame yookiin wal dhabdee wayii uumamtee teessitee na gorsiteeti gara dhugaarratti na deebistamoo na dhiistee deemtamoo jireenya sana keessatti hirmijjaa natti fudhattu maaroodha. Maal fudhatta jettee gaafii dhiyeessitaaf jechuudha. Si gorfadha
badii namni ni balleessa dogongorri dhufuu danda'a kanaaf si gorfadha jedhee sagalee iyyuu kana dhifamaa yoo sirrabbashee si gorfadha yoo jedhee namni sun naqlanyaadha garummoo dogongora uumamu keessatti kan waan biroo fayyadamu suni xiqqoo isii dhahiti jira yani dubartii yeroo tokko dhiirri uleedhaan faa maal kana amansiisuudhaaf yaalanii sunsu yoo jiraate yookiin immoo badii isiin balleessiteef irraa fagaatee deema yoo ta'e reeshiin ati keessa jirtu sun faalamaadha waan taateef achira dhaabattee mala bareeda wayii malattaa gaafiin saddeettaffaan amala kiyya keessaa maaltu sitti tola jedhi gaafadhu. Amala kiyya keessaa maaltu sitti tola? Seequu kan kee, gara laafummaa kan kee, olma ati namaaf ooltu, jaalala ati isaaf kennitu, gaarummaa kan kee maaltu amala kee keessaa waan itti tolu argitee gaafadhu. Kunillee fayyada. Inni saddeettaffaan isa kana. Inni saglaffaan jireenya amma jiraachaa jirtu kana keessatti hagam takka ofiifis tahee rabbiif amanamtee jiraachaa jirta. Ulfaataadha garuu gaafiin kun saa jettee gaafii kana gaafatta. Namni yoo ofiif amanamee ofii isaatiif yoo amaname sillee amanamuu danda'a. Yoo ofiif hin amanamin sillee amanamuun ni ulfaata. Amantaa irraan eeggattu baay'inaan. Kanaaf jireenya amma jiraachaa jirtu kana keessatti hagam takka ofiifis ta'e rabbiif amanamtee jiraachaa jirta jettee gaafatta. Akka boonasiititti inni kurnaffaan kanan isin akka isin nama tokko gaafattan isin heeru nama wajjin jireenya itti deemaa jirtan tokko jireenya amma jiraataa jirtu kana keessatti gammachuu qabda. La'innu namni gammachuu of keessaa hin qabne ati jireenya isaatitti dhufteef gammachuun argatu waan ta'eef hagam takka jireenya kana keessatti gammachuu qaba irraa hubatuu dandeessa. Yoo ofii gammachuu qabaate sillee gammachuu kennuu danda'a. Namni ofii gammachuu hin qabne sillee gammachuu si dhorka waan ta'eef. Karaan isiniin jedha shamarran keenya warri jaalala keessa jirtanii yoo isinitti tole laayik tuqaa bira taraa viidiyoo akka nama hammana hazanii dhuftanii ilaaltaniituma biraan baay'inaa isin argaa jira. Koppii linkillee godhaa. Video kana moto like na tuqaan isiniin jedha isiniin tole isiniin tole moraaliidhaaf like tuqaa tara.